Saadaati qishoo walitti aarreeti. Ayyee. Ijoolleen nara dhiiftee na biraa kutte. Saniin sitti muudhaaf bilbilee beeyte. Maali naan taate? Sababni dubbuma xiqqoo takka silaa waan dubbii guddisanii isii oofuu miti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hordoftoota fi dhaggeeffattoota keenya ashama harka fuunee akkam jettan haasanii fayyaadha. Jireenya uummata rabbii ageenyee jira. Warreen chaanaa keenyaaf haaraa taatan subscribe, like, share godhuun nu faana badhaadhaan isin jaa. Diraamaalee hedduu qabannee siifuu jirra. Warreen maatii keenya taatan like godhuun dagatinadha. Takkaan adii isin jaa dhaggeeffattoota keenya arras wanni qabadhee isin dhufee akkuma fiidiyo turanitti dubbaddetti yaaddoo fi haadha manaa yaaddoo jechuudha haala hamaa keessa waliin jiranii isaan kanarraan dubbachuudha dhufee wallaahi waan ajaa'ibaati waggaa ilmaan sadii wajjii horanii amata meeqa bitaanii guyyaa keessaarraan tana waliin garagaran ajaa'ibaan taate angaruu andaaniif rakkoo ishii qaba fakkaatee mandana duraaratti sun dubbii sirriitti adda baafaatiin isaan lamaan gidduudha yaad duraan si badii qabaa jiranii ishii badii qabaa dumaashii maaliif amata diraa kana wajjin ta'anii ilmaan sadii wajjin horan waggaa ilmaan kana ganneetee gara deemtu wallaahi waan iddoo akka nama rakkaatti sababni biyyummaa kanatti jechuudha. Osoo biyya haara gabbaan kan jiraatanii aadde asitti jechuudha ilmaan kana wanni godhuun ni jabaatte jechuudha mataa isaatiif. Waa godhee akkasitti nyaatatti godhee wanni godhuun beeku wallaahi kun laaluu hedduu akka nama haaraa. Wallaahi waan ajaa'ibaati. Takkaa ati dhaggeeffattoota keenya rabbi nagaan walitti adeemsu jedha. Du'aayi godhaa bilisiin jaa. Angaruu waan ta'anitti yaaddu ammaan tana yuutuuba jammara ture ergachuudha yuutuuba kan jammaretti jiru. Ammaan tana guyyaa keessaa amata meeqa keessaa gisee yuutuuba kan dhiisettee wanni itti lamaa kaatu ambakataan illee dhugaa sun dadhabe. Maaliif aga maduraatti jechuudha aga ilmaan dira wajjin horan yaaddoon ture yuutuuba kan dalagu jiru. Gaafa inni ture jammuusayyuu maal dhoowwiyyuu waa dira kan dhaqanii irratti turee wanni jee booda ammaan tana itti lafa kaatee akkanaa yuutuuba kan dhiisii jettee deemtee jira ilmaan arganna jettee. Garuu waan dubbiin biraas illee ni jirti malee ta'e yuutuubaa san bichaa natti fakkaatu. Isheen sunillee sila abbaatee akkanaatti dubbanne rakkoon xiyya rakkoo waan yuutuubaa kana qofa jettee hin dubbanne. Takkaan ati dhaggeeffattoota keenya ishee bakka dalagaa jirti. Ammaan tan sanuu wallaahi dubbii kana mootummaa dabarsanii jiran. Dubbiin kana mootummaa dabarraan mootummaan biyya kanatti akkuma waliigalaatti biyya marbaanaatti seera dhalaatu dhalaa malee ta'eeraa ilma dubbiin mootummaan dubbii yeraan dhaga'u dhalaa malee. Dhalaan tuqamnaan asitti yoo kaatee dhalaa takkaa wallolte kalaa yoo nu ifiraadheessite malee yoo kaatee dura dhaabbattee waa jetteen asitti iyyuu taate mootummaa dhiisii hawaasni guutuu sin dhiisu jechuudha. Dhalaan akkasitti seerisiidha haala eegamaadha. Kanaafuu jecha amma yoo ka'ee isheen silaa ammaan tana isheen sunuu dhuftee walitti badee yookaan itti ka'u taate amma inni afaan naqanii ka'uu jira. Maaliif seera biyya tanaa beekaa jira. Biyya tanatti
yoo qaamni keessi waajiini ka lolee arabsee kana ittifaa fiigee qolloon taate dubbii osoo mootummaa bira geenye hawaasni naannoo sanii san jirutu hin dhiibne dhalaatu kun eebbir jedhanii takkaati wallaahi gaamman tan dubbiin karaa mootummaa dabartee jirti inni duraan ilmaan illee hanga fadhaa deemaa jee ilmaan illee jechuudha akkan galfanne qabdee jechuudha ammas hartu kun qabdee garuu an dubbii dana manguddoonu akka itti haasottee wanni hin jenne waan akkaan sana waan xiqqoodha yoo gaa rakkoo yuutubaa taate bultimii fi yaasimii bira kutuun isaan waliin saayibaatu walitti nama aarsa isaan caramu jedhanii hangorooma isaaraan komii qabaawu isaan guyyoo maa callisanii egaa namni tokko waliin saayiba yoo haadha manaa isaatti wal dhabe tokkoffaa duraa eenyu hawwatti si araarsu saayibu isaanis wallabbiin isaanii akkana hin jenne akkati ni deebisnallee jedhanii mokoranii itti ilaalle jechuudha. Qajeeltuma itti dhiisanii ammaan tan dubbiin haara mootummaa dabarraan wallaahi gaa rabbi nagaan achi rabbi nagaan gidduudhaa fixee walitti haa deebisu malee yoo ilmaaniin qalqala jee ittiin dhiiftu hiite jechuudha ammaan tana harka ishee jala jechuudha dandeenye yoo nama kadhate malee waan takka illee jechuudha hin tolu yoo fedhe arabaan akkana godhattee waan jirratti himatte mootummaan dhuguma isaa jechuudha yoo ishee waan kijiballee itti himte akkasitti hin dhiisan namoonni dhiisan amma nan karaa dubbiin karaa mootummaatti garraan jajjabduudha wallaahi asumaanuu rabbi walitti haa deebisuu jaara du'aa godhamii siin jaa wallaahi nama irraa wallaahi gizee ilmaan jechuudha ilmaan sadii maa taa'eetuma jechuudha wanni ijoolleedhaa wajjin wanni jiru dharaan takka illee biran jirtu obaasaa jira jechuudha. Tanumaaf hin xiqqoo wallaahi namaree tokko laayitiin dubbii kana ishiin sunillee sila abbaatee akkanatti sila guddoon takka jettee himattee isaan sallamee walitti araarsuu qabanii osoo isaanis osoo akka isaa'u walitti onneen jeen ishiin garuu bakka dalagaa jirti dhalaa bakka dalagaa dhiinan achi bulti maan arabaa bulti maan arabatti itti erguun taatu arabni si hundi dhiisuu yoo itti yoo ishiin hayyama ishii alatti hin taatu jechuudha. Inni afaan tola ammaan tana karaa biyyaa obboleessatti golee obboleessatti himee jira. Asumarratti rabbi obboleessuma san dhageessisee jechuudha. Walitti hafa yuusuun jaa dhaggeeffattoota keenya. Du'aa godha wallaahi aanfamii garuu irra guddaa yaasimii fi bultii irraan qaba. Isaan kun saahibaa akkamitti walitti araarsuu dadhabanii abbaanii silaa kuusan dadhabnee jirra karaasii janii maan dhiisin ishiinis jaartii yaadduutis takkara lama jechuudha osoo gamma duraa waan kan dhiisatteenii hawlolanii deemtee manguddoon kadhattee akkasitti hadeemsu taate dhugaadha ammaan tana haa qabdii yoo deemtes isaan illee yoo dhiisan manguddoonis akkumatti nama adda facaasuun tuullan wallaahi gaariitii walitti saayibaan keetii akka walitti deebi'an godhee siin jaan takkaan deeggartoota keenya har'aan tana tanumaan dubbachaa dhufee chaanala keenya olleen yoo qabbanaa'ee sabiskiraayib laayik share godhuudhaan dhufaa dhaabbadhaan siin jaa diraamolee hedduu isinii qabannee dhumnee jirra aanee jaalalaa jechuudha. Mallattoo bilbilaa santuu warra akka viidiyoon teenya dabtee isin bira dhaqqabdu koomediilee adda addaa qabannee isinii dhufuu jirra. Akkasitti
nukaan abbadaan isin jara gattoota keenya isaan illee rabbii walitti deebisuu jaadha du'aa godhaa fi hedduu kan nama maraaranii tanaaf jechuudha irraan tana irraa isin ibsuudhaa dhufe. Assalaamu alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.